amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa durbee Maariyaam haadha Waaqayyoo waan taateef durbee mara baraatiidha kitaabni sheekoo isaanii mana amantaa isaanii geejjiru. Namni maqaa Maariyaamii nama ta'e waan mate hundumtuu iffayyaa jireenya bara baraa hin argataa jedha sheekoon mana amantaa Ortodoksii. Akkaataa deemamsa maqaa amantii Tawaahidoo hedduu nama bohaarsa. Jalqaba irratti maqaa mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoodha malee Ortodoksii Tawaahidoo miti. Eeyyeen dubreen Maariyaam dubree bara baraati. Isheenis Iyyasuus Kiristoos waaqa keenya dhalatti ilmoo biraa hin deenye. Kun immoo sheekoo yookaan oduu osoo hin taane waan macaafni qulqulluun ragaa ba'edha. Dhimmi kun haala uumamaatiin alaadha. Akkuma isheen Waaqayyo ni danda'an hojii guddaa naaf godheera. Maqaan isaas qulqulluudha. Luqaas boqonnaa 1:49 irratti dubbatte kun hojii dinqii Waaqayyo ishee irratti raawwate kan ibsudha. Kan Waaqayyo iddoo boqonnaa fi teessoo ta'e hundi tajaajila Waaqayyootiif kan fo'ame taa'ee ulfinaaf kabaja guddaadhaan eegama. Kakuu duraa keessatti taabonni Tsiyoon bakka bultii Waaqa Israa'el waan taateef eenyumtuu osoo isheen tuqin kabaja qiddusaanii keessa teessi turte. Waggaatti hangafa luboota qofti akka seenu barreeffameera. Ibroota boqonnaa 9:7. Inni kakuu duraa hangana kan kabajame inni kakuu haaraan hangamaa kabajamudha. Kanaafuu taabota dhugaa bakka bultii Waaqayyoo taate eenyutu jabaatetti dhiyaachuu danda'a? Kan Waaqayyoof qophaa'e Waaqayyoof malee namaaf ta'uu hin danda'u. Dubreen Maariyaam Waaqayyo tokkicha haadha Gooftaa Yesuus Kiristoos ijoollee biraa deesseerti jedhanii yaaduun akkamitti danda'a malee? Waaqayyoon salphisuun yoo ta'e alatti isheen Kiristoosin alatti mucaa biraa gonkumaa da'uu hin dandeessu. Sababni isaas dubrummaan ishee hanga bara baraatti waan ta'eef. Isheen balbala Beete Maqdasii Waaqayyo Israa'eliin ittiin deddeebi'uun fakkeeffamti. Raajichi Hisqeel kana ragaa yoo ba'u, Hisqeel boqonnaa 44:1. Kana booddee namichi deebisee gara karra iddoo qulqullaa'aa isa gara duuba isaa gara baabiftuutti garagaluutti nageesse. Karichis cufamaa ture. Waaqayyoon anaan karri kun cufamee haa ta'u malee hin banamin. Waaqayyo Gooftaan Israa'el achiin waan ol galeef namni tokkollee achiin ol galuu hin danda'u. Kanaaf inni cufamee haa ta'u. Raajiin kun kan dubbatame giifti keenya dubree Maariyaamiif malee Beete Maqdasii dhagaadhaan ijaarameef miti. Sababni isaatis balballi Beete Maqdasii bara baraan cufamee jiraatu kan namni keessaa ol hin seenne argamees dhaga'amees hin beeku. Kanaaf raajichi Hisqeel Beete Maqdasii bara baraan cufamtee jiraattu kan mul'ata isaatiin arge kan bara baraan dubree ta'uu giifti keenya dubree Maariyaamiti. Kan isin ittiin dogongortanii uummatas dogongorsiisaa jirtan Wangeela Maatiyos boqonnaa 13:55 hanga 56 jiruuti. Jechichis kun ilma isa muka sooftichaati miti. Haati isaas Maariyaam jedhamtee waamamtee mitiire. Yaaqoobii fi Yoosef, Simoonii fi Yihuudaan obboloota isaatii mitiire. Obboleettiin isaa hundinuu kan nu bira jiru mitiire. Egaa wanti kun hundinuu eessaa dhufeef jedhan. Warri Yihuudootaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam irraa namummaa isaan dhalate. Tokkoffaa haati teenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam osoo hin taane qulqulleetti dubaroo Maariyaam jedhamtee waamamuu qabdi. Sababni isaatillee warra Waaqayyo isaan kabaje homtuu isaa salphisuu hin danda'u. Iyyasuus Kiristoos Waaqa. Kanammoo warri amantii Pirotestaantii waaqummaa Yesuus Kiristoos fudhachuu irratti rakkina mataa keessanii qabdan. Kana garuu macaafni qulqulluun haala kanaan hiikeessa lafa isinii kaa'a waaqummaa Yesuus Kiristoos. Innis Qolaasiyaas boqonnaa 1:15 hanga 17. 15 irratti akkana jedha. Kiristoos bifa Waaqayyo inni ija hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hunda duras dhalate. 16. Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu wanti ijaan argamuu fi ija hin argamne warri teessoo irra ta'anii fi warri mootummaa qaban warri bantii Waaqa keessa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaatanuutiin isaan uumaman. Wanti hunduu karaa isaa uumame. Isaafis uumame. Inni wanta hunduma dura ture. Karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhatee ni jiraata. Akkasumas mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:8 irratti illee akkana jedha. Waaqayyo gooftichi inni jiru inni ture, inni dhufuuf jiru, inni hunduma danda'u, inni alfadha, omeegaadhas jedha. Kana jechuun immoo ani isa duraati, isa booddeetis jechuudha. Kanaafiyyuu Iyyasuus Kiristoos Waaqa duraanis jiraatu, bara baraanuu isa jiraatudha. Kan inni nama ta'ee dubree Maariyaam irraa dhalateefis ilma namaa fayyisuuf jecha. Garuu nama ta'ee dhalachuunsaa waaqummaa isaa irraa hin gachisiisne. Sababni isaatillee nama guutuu Waaqa guutuu dhalatee jira waan ta'eefiyyuu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:28 irratti akkuma dubbatame Toomaasis jedha. Gooftaa koo Waaqa koo isaan jedhe. Iyyasuus Kiristoosis asitti waaqummaa isaa mirkaneessee jiraachuudha. Kanaafiyyuu Iyyasuus Kiristoos inni dubree Maariyaam irraa dhalate Waaqa guutuu nama guutuu jedhama. Dallaa sobaa sana jajjabeessuudhaaf hirkisuudhaaf jettee inni jala galtee tashkaraakaraa jirtu hantee maannasi jammar eenyuudhaati?
Ati eenyu waan taateef dhugaa macaafa qulqulluu dabsuudhaaf as baate. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa sobaan kan guutamte waaqummaa Yesuus malee namummaa Yesuus hin fudhattu. Akka ishiin namummaa Yesuus hin fudhanne keessaa ragaa hedduu as baasee kennuu nan danda'a. Dhugaa dubbachuuf jechoota as keessatti ittiin bohaare keessaa hante maannis jammar Ortodoksii Tawaahidoo dhugaa macaafa qulqulluu dabsite isaan jedhudha. Hante maannis jammar seetteef እኔ የአንድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ፍሬ ነኝ። አን ቡአ ኦርቶዶክስ ኢሰቶኮዳ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ። አንተ ጃጅላ ዋቀዮቲ በቅዱሳን አማላጅነት የማምን አራርሱማ ቆልቆሎተት ከነማኑ በእግዚአብሔር መላእክቶች ጥበቃና አማላጅነት የማምን ኤጉምሳፊ አራርሱማ እርጋሞታ ዋቀዮቲ ከነማኑ የድንግል ማርያም እናትነት የተቀበልኩ አዱማ ዱብሬ ማርያም ከንፉራዴ በጌታዬ ክብረ መስቀል የተባረኩ ከበጀማ ፈኖ ጎፍታዋ ቁቲቲን ካን ኤቢፈም ኢልማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶቲ ለማፋም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ወላለማ ኪትራ ካንቀ ጀቹማ ተዋህዶ ጀዱ ሴሩማ ዋሙ ስትልፋቴ ገለባቴ ተዋህዶ ጀቴ ዋምቴ ስሬፈዱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጀዲ ማሌ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንጀዳሙ ዱጋ መጻፈ ቁልቁሉ ደብስቴ ጤን ዘለፋ ዱጋ መጻፈ ቁልቁሉ ከንደብሰኒ ኦሶንተን ሲማታ ኬስተኒ መጻፍኒ ቁልቁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልሚ ዱብሬ ማርያም ዋቀሶ ጀዱ ለኪ ነማ ከንቻሩ ሲኒ ኦሶ ጀቹ ተዋህዶ ጀዱ osoo galabattu baattee seeran jettee jiraatte immoo nuti namummaa fi waaqummaa Yesuus Kiristoos fudhachuu keenya hin barta ture. Tawaahidoo jechuun maal jechuudha? Tawaahidoo jechuun gabaabumatti wal fudhachuu yookaan walitti makamuu yookaan tokko ta'uu jechuudha. Maaltu wal fudhatee yoo jenne immoo namummaa fi waaqummaan Yesuus Kiristoos wal fudhatee jechuudha. Kanaafuu namummaa fi waaqummaa Yesuus Kiristoos fudhannee jirra. Fudhachuu irras tarree maqaa mana amantaa keenya ittiin moggaasne jirra jechuudha. Inni biraa nuti dallaa sobaa osoo hin taane dallaa dhugaa isa wangeela waaqayyootiin ijaarame utuu dalagallee tashkarakarra malee dallaa sobaati jettu utuu buufi miti. Tokkoffaa Yesuus hangafa lubaa miti lubummaadhaan nuuf hin dhaabbatu ergamootatu saatii kana Yesuusii fi Waaqayyo gidduu Maariyaam faatu nu dhaabbata jettee manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa shaakala ishii isa foorjidii yeroo ishiin addunyaa kanarratti shaakalaa jirtu keessatti ati wajjiniin inni harka cabacabduu eenyudha singa. Viidiyoo kana sirriitti riipost gochuun jalqaba maqaa Waaqayyootti sin gaafadha. Akkuma macaafni qulqulluun nutti himutti Yesuus Kiristoos waaqa. Waaqayyo immoo waaqa biraa waan hin qabneef eenyuun nu kadhachuu hin danda'u. Eeyyan al tokkicha fannifamee du'ee ofiisaatiin ofitti nu araarsee jira. Fakkeenyaaf qulqulloonni fuula Waaqayyo dura dhaabatu, waa'ee ilma namaattis ni kadhatu. Kun waan macaafni qulqulluun dhugaa bahedha. Akka fakkeenyaatti ergamichi immoo jedha ani Gabri'eelidha fuula Waaqayyo dura kanan dhaabadhu. Misraachoo kana sitti moofan ergame. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 19 irratti akkuma barreeffamee jiru qulqulluun Gabri'eel fuula Waaqayyo dura kan dhaabatuuf yeroo hunda maqaa Waaqayyo jiraata qulqulluu jedhee galateeffachuufi. Inni lammaffaan waa'ee ilma namaattis kadhachuufi. Kunis akkasii liqimfamuuf ragaa kana qabadhu. Macaafa Henook boqonnaa 9 lakkoofsa 22 ijji koo bakka ergamtootaa fi qulqulloota wajjin jiranii nan erge isaanis cimsanii dhala namaaf ni kadhatu. Qulqulloonni fi ergamoonni akka tokkummaan kadhatan ni hubanna. Macaafa 66 keessas ragaa kana qabadhu. Ammas ergamaa Waaqayyo deebisee yaa gooftaa Waaqayyo maccaa hamma yoomitti mandara Yerusaalemii fi mandaroota Yihuudaa warra waggaa 70tti dheekkamte kanaaf araaraan deebiftu firee jedhe. Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 12. Ergamaa Waaqayyo kun waa'ee biyya lafaa fi namoota Waaqayyotti dheekkameef yeroo kadhatu ni argina. Qulqulloonni samiirra jiraatan hundumtuu akka araarsan ragaa kana qabadhu. በእነዚህ ወራቶች በሰማይ የሚኖሩ ጻድቃን በአንድ ቃል ሆነው ተባብረው ያመሰግናሉ፣ ለሰውም ፈጽሞ ይለምናሉ፣ ፈጣሪያቸውንም ያመሰግናሉ። መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 12 ቁጥር 34 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ገረፋ ደረሞት ከላቲ ደነሮ ሄከሙ የወጣን ከኒን ከሰትስ ቁልቁሎኒ ሰሚረ ጅራታን ሰገሌ ተቆጣኒ ወልገርጋራን ንገለቴፈቱ ዋኤል መለማትስ ጭምሰኒ ንቀዳቱ uumaasaanis ni galateeffatu. Henook boqonnaa 12 lakkoofsa 34. Waa'ee araarsummaa qulqulloota hangana ragaa yoo qabatte si ga'a. Yesuus Kiristoos garuu mirga abbaa taa'ee jira. Kan inni taa'us murtiidhaan malee eenyuun walitti nu araarsuuf miti. Fakkeenyaaf Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 11 akkas jedha. Lubni guyyaa guyyaan dhaabatee hojii lubbummaa isaa hin hojjeta. Aarsaa isa cubbuu namoota irraa fuudhuu uummatuma hin dandeenye sanas deddeebi'ee hin dhiyeessa. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 12 akkas jedha. Kiristoos garuu jedha aara tokko aarsa dhiyeessee bara baraan mirga Waaqayyoo taa'ee jedha. Waaqayyo waadaa isaa raawwannaa mirga abbaatti ol ba'ee ulfiidhaan galataan taa'ee jira. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoon Kiristoos fuula Waaqa dura dhaabbate jedhu gonkumaa hin jiru. Itti siif haa dabalu. Ammas Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 3
Ifni ulfina Waaqayyo isarraan calaqqisa. Waaqayyoon akkuma jirutti isaan mul'ata. Dubbii isaa humna qabeessa waan uumame hunda hin baata. Inni cubbuutti qulleeffamu erga argachiise booddee ol gubbaa mirga isaa surraa qabeessa dhaqee in taa'e jedha. Ibroota boqonnaa 1:3. Ammas Yesuus Kiristoos cubbuu ilma namaatiif aarsaa bara baraan jiraatu erga dhiyeesse booddee ol ba'ee kabaja mirga abbaa akka ta'e jiru macaafni qulqulluun ni dubbata. Kanaafuu nuti kan barsiisnu waan macaafni qulqulluun nutti himuu fi nu hubachiisu malee haasaa forjidii jettanii miti. Haasawni fi barsiifanni amantii tokko forjidii kan ta'u waan dubbataniif yeroo ragaa dhabanidha. Fakkeenyaaf gaaffii tokko isin haa kennu warra amantii Pirotestaantii hordoftaniif. Qulqulloonni Waaqayyoo gonkumaa walitti araarsuu hin danda'an caqasa jedhu macaafa qulqulluu keessanaa fida. Ani gara koon xumureera. Ijoollee tawaahidoo koo hedduus hin jaaladha. Galatoomaa.